Ashama ijoollee Oromoo kan jirtu nagaa qabdanii fayyaa jirtanii isiniin jecha salaamanni kiyya bakkuma jirtanitti kanoonni irraa buqqe qilleensa irra bakka isin jirtan laga baddaa gaara qaxxaamuree isin haa ga'u isiniin jecha deebi'ee dhufeetiin jira akkuma beeytanii viidiyoo sadaffaatiin deebi'ee dhufeetiin jira. Viidiyoon tunis maali kan jettanii kan yaaddan yoo ta'e waa'ee Sa'iid bayaan jechuudha. Abbaa chaayinaal Adaamaa tuubii namni hin beekne hin jiru. Sa'iid bayaan namni hin beekne hin jiru jedhee yaada. Innaa maali har'allee maal qabattee deebitee dhiyaattee yoo kan jettan taate akkuma beektan Sa'iidoon kana dura biraankii irratti hojjedhe ani biraankii sanillee isumaafin hojjedhe biraankii irratti hojjedhe gandummaan deemtaa Sa'iidoo maal minaamin jedhee bombii itti dhoose akkuma beektanitti. Innaa chaayinaala naa kanneen jechuudha. Chaayinaala sabskiraayibii 3,300 moo maal qaba kasaatiin isaa guuttatee birrii isaabaa jiru naaf kanne jechuudha. Sababiin dandaqee biraankii irratti dalageeniif kaleellee hayyaa Sa'iidoo akkaantiitii as kannii egaa chaayinaala kana bantee akka gurgurtoonillee dhageetiin jira. Waan biyya arabaa jiraadduuf birrii siifin ergaa rakkoon qabu. Ani garuu biraankii si gochaa dhufe kana dura biraankii si gochuudhaaf dhufe egaa chaayinaala kana naaf kannite waan kana ta'eef akkaantiitii as kanniin jedheen jechuudha. Na didee akkaantiitii akka inni jedheen na dideeni har'aan tana miilaa fardaan jechuudha. Bakka hin dhaqin hin qabu raqama Muktaar fa'aa barbaada kan Abdii fa'aa barbaada kan Jadiid fa'aa barbaada jechuudha. Yoo ta'ellee gatarii isaanirraa fuudhee akkaantii tana birrii tana naqaafii jedhe nin qaanfadde wallahi bilayyan kiyyaanummaa nu ifin qaanfadde maalumaaf biraankii tana irratti hojjedhaa jechuudha ifin qaanfadde illaanuu gaa chaayinaala kana itti xahaareeti qaaxiraatti bulee jechuudha. Waa meeqaa jiraate namni viidiyoo dalaguu namni waa hojjetu jechuudha. Ani hojjechuu kana durallee hojjechuu baadhu niin beekaa niin arga jechuudha. Itti qaaxiraa bulanii itti xahaaranii jechuudha. Itti dadhabii asiin gahe chaayinaala kana sanuu namaaf birrii ergee namni birrii ergeeti namaaf gurguruu deemanaan ji'a wallahi kanaaf kannisanii haa galatoomu. Amma kanumaa inni isinii dhufee jechuudha viidiyoo afuraffarratti walaloo mata dureen isaa galatoomi Sa'iidoo jettu qopheessee jiraanii walaloo sanillee akka daawwattan isinaaf heeramtanii jirtanii chaayinaala kana sabskiraayib godhaadhaa laayikii godhaadhaa jajjabeessaa dirqumaan fudhadha gaa kiyya godheetiin jira. Dirqumaan fudhee kiyya godheetiin jira jechuudha. Wallahi hedduun bakka hedduu garaa bal'ata Sa'iidoon kun hedduu mataa wallahi an akkan jedhee isa ibsuun qabu maashaallah tabaarakallaa. Rabbiin jechuudha umrii nuuf haa dheeressu addunyaa irratti jechuudha isa haa gammachiisu akhiratti immoo ollaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam ollaa rasuulaa ollaa Abubakrii ollaa Umar bin Khattaab rabbi isa haa godhu jedha. Warra isaanii wajjin wal argu haa godhu jedha akhiratti jechuudha. Du'aayin godhaa fi isinillee daawwattoota kiyya du'aayinaaf godhaadhaa fi gurbaa kanaaf wallahi jechuudha rabbiin isa hin rakkisin addunyaa tanarratti waan guddoo tahee osoo hin tahin chaayinaala kun waan guddoo tahee osoo hin tahin na ajaa'ibsiise bakka kan nan beekne heloo jedhee sanuu waa meeqa jedheeni arrabseenii biraankiidha waan ta'eef arrabseenii jechuudha. Hedduu na ajaa'ibe nama akkam akka taheen ajaa'ibsiifataa jira ilaa ammaan tana halkanillee gizeen ciisusi gurbaan kun na shawwate moo dhugumaan naa kan namoo jedheetiin chaayinaala kan gumee maqaa sarchi ka'eetiin jechuudha na sabe moo dhugumaan naa kan na jedhe ni rafa ka'eetiin maqaa isaa sarchi godhee ilaala gaafa laaloo inuma jira chaayinaallee. Imala sin jijjiiru jedheen itti dhiise mee akka deeffatuun laala jedheetiin naa kan ne gaa'ee jijjiiru jedhee itti dhiise jechuudha. Imala koodis waa takka hin jijjiirreene. Ganama gisee dirriibaa ka'ee osoon kara dalagaan deemne jira jedhee dafee jechuudha waa'ee fi jala dhaqee shabbaqadhe hoggaan laaloo ni jira jechuudha. Ajaa'ibaa meen jedhe hin jijjiiru hanga torbaan takka akkanumattiin itti dhiisee yoo inni kan hin xuuyne tahe jalaa jijjiirradha jedhee itti dhiise jechuudha. Hanga torbaan takka ganama giseen ka'uu ni ilaala halkan giseen rafuu ni ilaala.
maaliif ifuma namanuu dadhabe ijumati yaafe gurra kiyya kane hoodhu chaayinaala birrii hizaabii sabskraayibiin isaa guuttate hoo amman si argaa gisee jedhu san baqa gurra kana jechuudha kan rabbiin naa ure kana dhiisii kanin ifi uradde kanaaniyyuu bakka torbaa nuraa qaba bakka torbaa nuraa qaba bakka torban saniiduu jechuudha silaa akkana dhubee naqee hin dhaga'u maaliif waan hin taane egaa oromoon teenya chaayinaa leellaanuu sabskraayibii guutee birrii hisaabee jechuudha sa'aatii 4,000 guute sabskraayibiin isaa 3,000 fi waa guute seeqannuu dhiisiiti jedhe seeqannuu dhiisi bantee isiin kanneetu akkaataa itti banan siif hin himan isinii galaa oromootii yaa wallahi gurbaa kana jajjabeessaadha akkuma kana dura jajjabeessitanii asiin geessanitti ammallee jajjabeessaan isiniin jaa garuu baay'ee na ajaa'ibsiise baay'een isa dinqisiifadha addunyaa kanarraa yoo jiraate namni nan dinqisiifadhu se'idoodha jechuudha isinii galee hedduu na ajaa'ibe baqa gootummaan isaa gara laafummaan isaa hedduu na ajaa'iba jechuudha hedduu nama garaa laafu maashaallah tabaarakallaa irraa ja'a koominti jedhatti maashaallah irraa ja'adha waan nama ajaa'ibu azamaan gaa waan takkaan isiniin jedha caaliidhaaf chaayinaala kanneettanii akka itti dheexxanii nuulaaddu chaayinaala hin jenneen isinitti hima bilees dhiifamaa wajjin jechuudha innaa waan kana ta'eefuu yaabbileeyyan kiyya amma gaa kallattumaan nafaana turaadha eessatti deemtoo kan jettan taate muktaar irra dawwaleetiin jechuudha kunoo bilbila harkaa hin qaba muktaar irra dawwaleetiin yaa muktaar naaqanii akkaawuntii seeyidoodhaatiin jedhaan akkuma garta wallaahi halallee viidiyoo waraabe abadan akkaawuntii riyyasittiin kannuu furadhuu naarrabsitee fudhattee dhiifamallee sii godhe haatummaan jabaadhu irratti hojjedhu malee sirraan fudhadhuu birrii naan jedhe jechuudha aboo gaabantee gurguru jirtaanis laanuu nan dalagadda akka namti akkatti baate birrii numaan furadha birrii siif hin naqaaslaadhu na abadan hin fadhu jedhee akkaawuntii irratti kannuu didee jechuudha amma akkuma gartan muktaar irra dawwaleetiin muktaar akkaawuntii isaa naaf laaddu jedhaan yoo beekee naaf laata yoo hin beeknellee akkaataa inni hin beeknetti jalaa hatee naaf haa laatu akkuma tana dura dubbadde viidiyoo tanatti aantutti jechuudha. Walaloo mata dureen isaa galatoomisee idoo jettu qophaa'u jira galatoomisee idoo jetti mata dureen siidha walaloo sanillee hanga dhumaa akka daawwattan affeeramtanii jirtan ammumaan tanan isinitti himadda fuulduraanii isiniif gadhiifamti guyyaa 4 akkana booda isiniif gadhiifamti qopheessaatiin jiraanii innaa jechuudha waan kana ta'eefu wallahi hedduu ol keetiin isa galatoonfadha unoo bakkuma ta'anii ol kaan gaa'e narra laalinaadha amma muktaar irratti hin dawwalaan afaan turaan isiniin jabbalayyan kiyya. Kana akkuma gartan irra dawwalaatiin jira jechuudha. Yoo kaase gaafonni seene akka isaatiin kaasu na jalaa yoo kaase irra dawwaluutti jira jechuudha. Akkuma gartan immoo muktaare meeshaa tokkotti immoo muktaare lakkoo isaa kasaa kana bakka hin dhaqin hin qabu har'aan tana barbaade isaa bakka hin dhaqin hin qabu kaasu sagaleen itti qabaa nafaana tura shariyaa zaahiraa sagaleen itti qabaa jechuudha nafaana tura. مختار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم نقاف فيادا جرتا سنجدا نجالي لا ترفس دبستيني وانم بربادو بليز ربي سوداد دوتي سيدو ربنا قاتدين برانكي تكرد دلقي تاينانا نابنو دي منا من جدي برانكي تكرد دلقي برانكي سنكي سوانا مفتي سادو بديني kanuma jechuudha amara wanti isaatiin barbaada akkaawuntii isaa jechuudha akkaawuntii isaa yoo beekte naaf himi yoo kan hin beekne taate barbaadde akkaawuntii isaa tana baastee naa himuu qabdaan siinjaa muktaar keenya akkam jettaa shari'aan zaahiri laarreefu sagalee takkatti qabeetiin ture dhaabbaa isiniin garsiisa ifaatti guddiseeti hono reefu jechuudha mul'atte reefu isin dura sagalee takkatti qabeetiin ture
ammas tibiraatiin itti qabe haa dhaggeeffatu saamee walumaan laallagaa'e yoo rabbi laaffisee naa erge yoonkiin hangaan jechuudha hangaan laal akkaawuntii tanarraa fuudhee birrii naquufitti garaan nan qabbanaa'u jechuudha akkaawuntii tanarraa fuudhee tiin birrii naqee fi akkasii yoo garaan na qabbanaa'e malee nan qabbanaa'uun isiniin jaa maaliif wallaa itti xaaree waan kana itti xaaree xillaanuu baneetiin gurguradha jee yoon waasiifadhe jedhee banee namaaf gurguraa kan namni sanuu birrii naqee fi birrii naqaniifin ani dhaqee arrabaan gubbabahee waan isa mufachiisaa gandummaan deemtaa minaamin jedhanii rifachiise naaf kanne jechuudha viidiyoo ragaadhaaf viidiyoo waraabeetiin ture ani duran biraankiin isa gochaa ture biraanki sanillee isumaafin kan nuuqee wallaa kun mucaan dhaggeeffatee jira muktaar dhaggeeffatee jira waan inni naan jedhu isinumaan dhageessisaa nafaana turaan isiniin jaa maaliif shabaqaa isaa daddaba kun rikoordii qabaa jira walumaan dhaggeeffanna shabaqaa isaa daddabaadha silaa daadaktiin dawwalee sagalee isaa isin dhageessisa waan ta'eef shabaqaan yaman daddabaadha ijoollee yaman jirtu ni beeyti shabaqaa yaman daddabaadha waan ta'eef sagalee isaa asumaan isin dhageessisa nafaana turaan isiniin jobbileen kiyya seedoodhaaf du'aa naa godha amantaa qabdaniin du'aa naa godha kunoo sagalee isaa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نجاح يا جرتا جالي تمام أكاونتي سيدي بربادة كإثيوبيا مو كإثيوبيا سيرجع أكاونتي إثيوبيا خلاص سيرجع ركون كابو أيه سيرجع تمام alhamdulillah si erga jedheetti deebisaa isaa akkaantii kanuma fedhe ka Itoophiyaa taatus kan Yaman taatus naa ergi sinjaa ani biraankiti kana irratti dalageen duraani inni garuu rifateeti maal jedhee rifatee naaf erge sagalee teetanallee waraabamaa jirta akka boodanitti mufanne jechuudha viidiyoo waraabu jira sagalee teetanallee waraabamaa jirtaani bakka akkaawuntii Yaman taatus tabiyyaa taatus akkaawuntii birrii irratti erguuf naa naqinsi naa ergi amma naa ergi dhageessee galatoome muktaar keenya. onneen na qabbanoyti jechuudha mucaan siffin erga jedhe tan biyyaa taatus tan Yaman taatus annaa erginaan birrii ergeetiifumaanin fedhu abaafatu fedhu adiisu baafadhu jedhaanii birrii ergeefi amma ijoolleedhaan akkaawuntii isaa deemaadhaa duuba itti baasaadhaa birrii fitaaf jedhaanii hedduu kunoo tanallee dhaggeeffatee jira maashaallah mucaanii nama gaariidha inni. Hana ergu garuu gara kamisaa kanarra bakkaan seenee baasee anaatu beeka wallahi laazim jechuudha barbaadee irra kamisaa kana harkadde biraan viidiyoo takkaan hojii dalagajjiyatiin fide jechuudha viidiyoo biraan takkaan hojii dalagajjiyatiin fide raqama isaa kana viidiyoo sanillee ganaa hojii dalaguu deema wajjin hin dalagne ganaan dalaguu deema yoo rabbinaa laaffise rabbinaaf haa laaffisu. alhamdulillah akkaawuntii isaa siif ergina jaanii jiranii alhamdulillah ni ergaa fi kun ammallee sagalee isaa isin dhageessisa ragaadha. Ayyee rakkoon qabu waraabdullee rakkoon qabu si erga kanaaf si ergaa akkaawuntii biyya si ergaa galatarraa feetillee. Hordoftoota kiyya kun akkuma dhageessan sagaleen isaa xiqqoo fagoo jirti laaqana nyaanneensaa waqtillee laaqanaa miteeraa ta'e nyaanneensaa muqdaar dhiiba manarraa ta'e viidiyoo tana yoo daawwatte ni nan jamaani dhiiba manarraa ta'e kun sagalee akkuma waliin qabnetti jirra alhamdulillah siifin arganaan jedhe isaa achittiin jechuudha birrii tana naqee fi akka inni baafatu godha. waan kana ta'eef hordoftoota kiyya viidiyoon tun amma isin dheerattee jirti waan isin irraa cufuuf jechuudha nagaatti nagaan naa turaan isin jedha chaayinaalli gaafiyatee jira caalii hirnaa jedha na jajjabeessaa isin jedha galatoomaadha na jajjabeessaa subscribe godhaadha like godhaadha share godhaadha koomentii bareedduu naa barreessaadha asumaan ammallee isinitti dhaammadha marraa sadaffaadha. viidiyoo tanaan booda jechuudha walaloo galatoomi sayidoo walaloo jettu walitti deebina insha Allah nagaatti naa bulaan isinin jedha ana biraan halkanii gaa'ee warri isin biraan halkanii nagaan bulaa warri
isin biraan guyyaa nagaan oola turtii gaarii isiniif haa ta'uun isiniin jedha amantaa qabdaniin seetoodhaaf du'aa hin godhaan isiniin jedha bye bye